Baay'ee nagaan eebbisaa akkamiisaa kana keessan nagaa keessanii nageenyadhaan waaqayyoo hundarra caalee maatii keessan hundumaa biyyoo isiniif haa baay'atu mana keessan nagaa guutii galata waaqayyoo bakka guyyaa irraatiin isiniin ga'ee haadha keenya qulqulleettii daandii biraatiin bakka ittiin isiniin ga'ee ameen bakka walumaa ittiin nu ga'ee waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessisuu isa dhuma hin qabne baay'ee dhuguma eebbifamnee jirra nuti cubbamoonni eebbifamnee jirra waaqayyo isin nuuf ergee jira maqaan isaa kan galatamee fi kan fagafee nuuf haa ta'u isin badhaasa keenyadha dhugaa cubbamoota laalee waaqayyo isin nuuf ergeera galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessisuu dhugaa qabdu laalaan jiraadha waan ta'eef dhuguma in ulfaata baay'ee tajaajilli baay'ee isinitti baay'achaa jiru innaa nuuf jiraadhaa waaqayyoon immoo kennaa isiniif haa kennu. Dubbachuus baanuu keessa keenyatti gammannee jirra baay'ee isinitti gammannee jirra ifatti baanee jirra dukkanicha keessaa ifatti baanee jirra garbummaa daabiloosii seexana jalaa baanee jirra galanni waaqayyoof haa ta'u waa hedduu isinirraa argannee jirra barakataan eenyus taanee jirra guutamnee jirra galanni waaqayyoof haa ta'u firee buusatee jirra isinirraa kaane jechuudha abboota keenyarra isinirraa kaane abbootii keenyarraa kaane firee buufachaa jirra isin immoo badhaasa keenya isin nu kennee jira waaqayyoon cubbuu keenya laalee inni isin nu badhaasa jira galanni waaqayyoof haa ta'u na baay'ee YouTube biraan isin hordofaadha maaliif saatii YouTube biraan isin hordofu erfoonii anan isin dhageeffachaan hojjedha hojii koo waan ta'eef guyyaa erfoonii hin qabne na jalaa isinirraa fagaadha malee nan hordofa garuu yaa laphee kiyya keessa naaf hin qabamudha maaliif akka ta'een beeku nan dagaddaa sa'aatii 24 garuu sagalee waaqayyoon dhageeffachaa oola garuu naaf hin qabamudha booda xiqqoon ture nan dagadda jechuu wanta baradhe sanuyyuu deebi'ee yaadadhu jechuudha kanatu na qoonnama malee isumatti sa'aatii koo dabarsa garuu maal akka ta'een beeku እና እኔን ጀዳ ባዬ waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu yaa wantan barreeffaman dandeenyifimu barreeffamaan akkan barbaadetti dubbachuu hin danda'u jechuudha kanaaf keessa keenyatti immoo hundi keenya baay'ee gammannee jirra jechuudha isin badhaasa kennaa ortodoks tawaahidooti akkuma waaqayyo abboota akka keessanii kana nuuf haa baay'isu nama waaqayyo irraa fagaatee jiru walitti dhiyeessitanii furmaata argachuu danda'u isa waan argachuu danda'u isin irraan waaqayyo gooftaan isin dhabulee dhiiga manachaata isin keenya illee akka keessa mataa keenya yoo baay'atu isin irraa dhiifama arganna yakka cubbuu keenya irraa haqamuu kan dandeenyu yeroo isin jiraatanii yeroo isin waamamudha kanaaf waaqayyo galanni haa ga'u yeroo isin dhiifamaa nu jettan cubbuu keenya irraa haqamuu kan dandeenyu kan dandeenyu isinirraan jechuudha kanaaf waaqayyo isin laalee dadhabina keessan kana laalee sa'aatii 24 aarsaa nu tokko kana laalee waaqayyo nuuf laphee nuuf haa banu maatii tawaahidoo jedhamu hundumaatiyyuu laphee nuuf haa banu akka isa dhageenyu akka waaqayyo isin irra bulee dubbachaa jiru kan dhageenye akka jijjiiramu ajaja waaqayyoos immoo akka kabajnee jiraannu inni nu haa taasisu dhugumaan jecha hin qabu hanga inni nurraan eegalee lakkoofsi qophootiin dhaggeeffachuu malee kana dura amantii kiristaanaa dhufuun jechaa ture garuu nazalaan dubbadhaa fannoo gooftaa anani yaaddeedha mana waaqayyoo sa'aatiin argadhe nan deemu ture maal akka nu deemu hubachaa hin turre jechuudha garuu sijjatiin nuuf dhuguma addaadha baay'ee tokko jechuudha ani fayyadamne sun jira sijjatiidha fayyadamne sun jira waaqayyoon dandeenye labdaa kennu kanaaf isin immoo eenyummaa keessan isin argine jirra abboota keenya eenyu akka taatan akkamitti isinirraan furmaata akka argachuu dandeenyu eenyu akka waaqayyo isin waraabsu naannoo hubanne jirra waan ta'eef waaqayyo
Waaqayyo Fide gammachu sami kanesef dubre Mariami Gabriel fide gammachu sami kanesef dubre Mariami